baanee mana nagaatti nu haa galchu. Guddaa keenya nuuf haa bulchu. Xinnaa keenya nuuf haa guddisu. Beekaa keenya nuuf haa jiraachisu. Wallaalaa keenya nuuf haa beeksisu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Tokkummaa nuuf haa kennu. Jaalala nuuf haa kennu. Wal amantii nuuf haa kennu. Yaada keenya tokko nuuf haa taasisu. Rakkinni keenya tokkummaa dhabaa akka jecha faranjiitti vaayirasii nu keessa deemaa jiru. Dhukkuba hamaa ilmaan Oromoo keessaa Waaqayyo waan hundumaa hin danda'a. Kana duras kompleenii gootee nu dhagayeera waan naan jedhanii hiriyoonni tokko natti mariiru har'asitti deebi'a. Waaqayyo vaayirasii nu keessa faca'ee jiru waa'ee sanyummaa waa'ee gandummaa nu keessa haa buqqisu. Oromoon tokko aadaan Oromoo haa jabaatu. Afaan Oromoo haa dagaagtu. Ijoolleen Oromoo afaan isaaniitiin haa baratan. Mirga namaatti hin buunee mirga keenya Waaqayyo nurratti haa tiksu. Namni nu haa hawwu. Oromoon abbaa qabeenyaatiin gandarra labee balleessaan hojjedha kanan dhaban hojjedhan jedhu ammas Waaqayyo akkasumatti Oromoo nama dhugaa haa taasisu. Dhugaa keenya sabadee immoo ganamaa galgala obboloonni keenya hidhaadha waaqni dhugaadhaan nuuf haa hiiksisu. Oromoon balleessaa hin qabu, daba hin qabu, laga namaan ceenee tulluu namaan qaarinee qe'ee abbaa isaatitti otoo tumamuu ilmi isaa ijoolleen isaa otoo jalatti rukutamaa dubartiin isaa ajjeefamaa jirtu Waaqa kadhata ammas Waaqayyo furmaata nuuf haa kennu. Waldaan keenya immoo waldaan Maccaa fi Tuulamaa kuni seenaa bara dheeraa qaba. Kanarraa miti kan kaleessaati kan gaddaati. Har'as immoo waggaa hedduudhaaf cufamee namoonni keessa jiran hidhamanii kaanis ajjeefamanii yeroo baay'ee qabsoo baay'ee dheeraa ta'een as qaqqabee har'as immoo deebi'ee biyya keessatti illee wanni ta'u asitti immoo badduu gumaan ijaan badduu akka jedhanii akka dagaaguuf akka hundee dhaabbatuu fi Waaqayyo isa badee deebisee nuuf haa dhaabu. Maccaa fi Tuulamni nuuf haa jabaatu. Jabinni Maccaa fi Tuulamaa jabina ilmaan Oromooti. Waaqayyo walii galtee taasisee nu kennee waldaa keenya nuuf haa dhaabu. Waldaan kun kan lalisu kan ilmaan Oromoo hundumaa walitti hammatu nuuf haa taasisu. Anamman beeku jedhee xiqqoo Waaqayyo murtaa dabala.